الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتو تفي جالتمتو تشاينا لايان توصل جرجلت أرجمتن نجانكو بكجرت تسناك كابو بكجرتني بكجمتني ونجدن سنجتشون جالدا إجاكا الروانا جايبات أنا واي كنا بكلتو إسات الرأي قلي وروني نفانا كدو كيسانو يوني بيكتو سنجتشون جالدا رت دبادين تري برمسا بايجي ونماوتا بايجي نبرباتي سنجري اللي أكمان قليل إيجاكا رتو جتشان تري فريسات اللي تناندرا غافا إيجالو رأي قلي فيديو ورابي تري وروني تناندرا نهور دفتانو دي كيسانو نبيكتو يتشودا إسا سان كهرق أبادين كارا كيسان نفيتو جرا أكاسوما مويو نموني وايا نجولن بايا نكاكو كانا جبا ترتنس وانا نرادو باتون كبيتشو لكاني بيكتو ريتا يادا دبا يوكام بوكي دكوني أني جرينيا كوكيسات أكان إسا جبو وما ينجبو إغاتا غمان مان فيديو كان لايك شير gochuun dagatina warroonni chaanala keenya faara watatanuu raattan subscribe godhuun maatii keenya ta'achuun gaman maan affirraa kooti dhiifama utaaloo waa'ee utaaloo keessattuu ji'a fulbaanatti jammaree onkoleessa guutuu manarraa odoon deemin jechuudha kan wajjiniin turaatoo jirru waan biraa fudhachuu hin danda'u wantoota qofa hoo ta'een alatti walumaan jiraachaa jirran isiniin jira ofirraa hin gaggeessa kaama hin gaa isiniin jedha egaa harame ittille buhaara waan dinqisiifattanis qabaachuu qabdanii keessattuu kanarraas waan dubbadhuun qaba tanaan dura waan baay'eellee waa'ee isaa dubbachaa ture tariitii liivii waan adda addaati irratti yeroon biyya ormaa jirutti ijoollee wajjin gisee liivii irratti taphannu mata duree waa'ee dubbaa kanaallee namni qabatee dhufee bal'inaan anis irraa dubbadheetu jira namoonni baay'een kolfaanis kan dabarsan ni jiru jechuudha kuni paapayyeedha. Baay'ee asuma waa'ee paappayyee kanan dubbadhu tanaan dura paappayyee ani jalqaba gaafa nyaadhu ijoolleen baay'een koomentii jalatti dubbatanii turtanii paappayyee of eeggannoo godhii ayyuu paappayyee rakkoonii fidaa paappayyee nagaa daa'ima garaa keessaa baasutti gaa jettanii turtu kanaafan odoo sirriitti hin bilchaatin paappayyee kana qabadhee dhufee jechuudha akka argartan xiqqoo ishee diimatee hin baane hinafaa. Kanaka guyyaa boruutitti diimata jechuudha lafa amma naannoo Adaamatti har'a yoo murree boru hundisaatu kana bootaa kana fakkaata ni mi'aanii nyaatama jechuudha. Egaa akka kanarratti dooktorri illee waan jedhee qaba paappayyee waa baay'ee of keessaa akka qabu doktoroonni irratti takataataltan yookaan immoo hordoffii dubartiin ulfaata akka deemtee wajjiniin konneekti gooteetoo wajjin haasoftutu jira. Yeroo sii kennu doktoroonni kamuu gaafa mari'attu jechuudha bootan atitti hordoftu paappayyeen baay'ee barbaachisaa dubartii ulfaatii barbaachisaa akka ta'edha jechuudha kan dubbatanii garuu yaa ta'u malee paappayyeen bilchaachuu qabaadha jechuudha. Maaliif viitaaminiin isaatiillee akka bahu bilchaachuu qabaadha sirriidha jechi keessanii ni baasan keessattuu guduunfaa yeroo jalqabaati malee erga guddatee miti yaa ta'u malee immoo wantoota baay'ee cungaarradhaafis akkasuma viitaaminoota adda addaatiifis baay'ee barbaachisaa kan ta'anidha jechuudha fayyadamaa kan jiraate ani keessattuu cungaarra ergan giseen garaatti baadheetii eegalee hagan qoricha fudhadhuun ga'e jechuudha cungaarra baay'ee rakkachaa ture garuu kana sirriitti fayyadama eessa dhaqee amma oddoo koo keessa amma naa ga'ee jira ani guyyaa gaafa tokko eegalee gisee duraallee hojjedheen isinitti tulee dhiifama hojjedheen ture gurguddaawwan kun immoo amma reef ga'ee duraan xiqqootu naa gaatoo ture amma ga'ee odduma koo keesseen bilcheeffadhee kutadhee nyaadhee kanaaf immoo ol kaa'aa maatiin isoo nyaatee nyaatu jechuudha. Haala kanaan paappayyee kanaan sanyii isaa biteetii miti yookaan biqiltuu isaa biteetii miti. Egaa kaarra kurruufatuman viidiyoo kana hojjedhu dhiifama naa godha. Dadhabbiinis ni jirti. Hargansuuni tanaan dura viidiyoo irratti dubbadheen ture utaalluunis ni jirti. Paappayyee kanaan paappayyee oddoo namaatii naa kenname yookaan immoo odduma maatii kiyyaa keessaa kan naa kenname nyaadhee daaradhaan sukkumee sanyii isaa facaasee sanyiin isaa sun naa margee sanyii isaa san dhaabeen har'a kunoo firee isaa nyaachaa jira. Ergamaan biyya Arabaatti as deebi'ee kara biyyaatitti galee jechuudha kun hunduu kan ta'e kanaafuyyuu oddoo keessan keessatti oddoo dhuunfaa keessanii yoo ta'e wantoonni isin gabaa baatanii too bittan muraasa ta'uu danda'a jechuudha. Kanan isiniin jedha egaa wantoonni nani godhadhee hundisaatu haa ta'u yeroo sanna argitanii jirtanii dadhabbiin hin jira ofiin laaluu kara hojiitan fiigaa har'a garuu naa ta'ee jira. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kiyya kaleessatii fi har'a olaaltan tuni ayyaantu miti tun ayyaantu dhechuu dandeessan. Maaliif dadhabbinni akka dhufu waanan beekuuf
borumooyyuu kana caalaa akka wanti hunduu na barbaachisu waanan beekuuf akkan galeen waan hundaa dhiisen akka qotee bulaatitti ta'een waan hundaa fuula kollaallee maalii kollaallee uffata kollaallee kan hojii tanfiigarra garuu fayyadamaan jira hatta bunaan haga bahutti jechuudha oddoo koo keessatti haa ta'u malee xiqqoo lukkuun illee gaafa oddoo jirtu lukkuun baay'ee mana ni qabdi jedhama lukkuun baay'ee buuphaa buusuu waggaa qaban mana keessatti baay'ee murteessaa barbaachisaa miti kana waa'ee lukkuu gaafa tokkoon isin dhiyeessa caacutee dhiyeessite malee erga buuphaa buusuu qabanii handaanqoo keellee dhiyeessinittanii ijoolleen baay'een dubbatteellee jirtan meeshaa bichaa miti kana isinitti beeksisu akka jireenya koollee isinittan beeksisaa too deema jechuudha. Amma viidiyoo bichaa uffadhee as bahee wantoota nyaataman qofa argisiisee miti namni biraa isaa argisiisu ani immoo waan hafe argisiisuun qaba jedhee waan murteeffadheef jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaata. Baay'ee dubbaa ani hin jaaladhu. Dhugaan isiniin jedha ani sirumaa dubbaa nyaataa miti ana biratti oggaa muramu garaan na dhukkuba. Kanaan durallee dubbadhee jechuudha liivii gubbaarratti tarii hordoftoonni koo kan jalqabaan afaan turantu jira waan ta'eef. Yaa ta'u malee ani yeroo jalqabaa garaatti gizee naafuu maal barbaadde hoonaan jettan ta'e dubbaan barbaade. Obboleettiin koo mana deemtee hin barbaadne hin jiru yeroo sun immoo yeroo dubbaan argamu miti yookaan yeroo kanaa miti yeroo bona ta'ee irratti jechuudha yeroon suni dubbaan hin argamu akka carraa gabaa keessaa immoo akkatti kanan gurguran gabaa keessatti hin argattan baay'ee guddiidha baay'isawwan sinixaaqii takkittii tana birrii 30 gurguruu kan gabaa keessaa san hin jaalanne achi mana namaatii barbaadamee naa dhufe yeroo jalqabaa an ofirratti beekuu kootiin dubbaan nyaadde jechuudha. Waa hin jibbinaa isiniin jechuufanii kana akka barumsaa ittiin qabadhee tolfe baay'ee ijoolleen baay'een ni jibbu waan ta'eef ijoolleen baay'ee waa'ee dubbaa kana gif jedhu waan ta'eef anis keessaa nama tokkodha garuu har'a isa guyyaa san namni illee hookan waxee nyaataa yookaan waan ta'e godhee nyaataa ani garuu mummureetu mana affeeree akkanumatti nyaadde jechuudha. Kana gizee tokko wanna hin barbaanne wanna isin hin jaalanne gaafa haadha mucaa ta'uuf deemtan waasattu kara keessanitti dhufa jechuudha waan duraan jaalattan jibbitaniit waan duraan hin jaalanne kara keessan dhufa. Kanaadha waa'ee dubbaa kanaafan qabadheetoo dhufe isiniin jechuun jaaladhaa baay'een jibbinaa ana hoolaaltanii isiniin jechumaafanii egaa kana fakkaata waa'een dubbaa ni margaa inni roormaanii dubbaan bakka barbaadeyyuu ni marga kana haga kana. Kaabadamee akkas jechuun miti garuu gatii qabeessadha nan gurgura innaan gatii qabeessadha baay'ee guddiidha ni gurguru namni kamiyyuu ni fayyada viitaaminii S doktorri inda'uun gisee garaatti baattu firee isaa garaa keessaa akka nyaattu si gorsa jechuudha baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanan isiniin jedhaa egaa kaa warroonni sanyii isaallee nu ol kaa'e jettanii soggaa jiraattan sukkubee isinii ol kaa'uu nan danda'a facaafachuu hin dandeessanii baay'ee sanyiin aynata tokkichi facaase. Paappayyee aynata sadii naa magarse lummuxxiitu jira gurguddaa kanaati jira xixiqqaatu jira aynata sadii naa marge jechuudha. Kanan isiniin jedha oddoo koo keessatti kanan facaasee itti fayyadamaa jiru kana bunni kiyyas buufatee jira gaafan immoo irraa guuru rabbi nagaa dhala mana haa godhu isinittan argisiisaa isiniin jechuun jaaladhaa kan akka muuziiwwan immoo yeroo inni gahetti isinittan argisiisaa. Lukkuus immoo maalirraa akka gaanutti argisiisidhaan jettanii hirtanuu buuphaa buusuu qabanii garuu isinitti argisiisne dhugaa keessanii guyyaa tokko immoo buuphaasaa jedhee lukkuu jedheen qabadheen isinii dhufaa haala kanaa jechuudha oddoo koo keessatti kanani egaa dadhabbiidhaan booda fireen argeen isinitti argisiisee anayyaantu asallaatii turtii warreen afaan gosan hedduu tokko galatoomaa ijoolleen nagaadhaan rabbi si haa hiiku jettanii du'aayis kadhannaas naa godhattan hedduu tokko galatooma hedduun isin jaaladha. Rabbi immoo waan hawwitan hundaa isin argisiisu sinis isiniin jechuun jaaladhaa yeroo kamuu wal bira jirraa waaqayyo nagaadhaan isin lamanaa haa godhu agasittis bakkuma tokko jirraa rakkoon tokko homtuun jiru warroonni gaafii adda addaa waa'ee meeshaalee tanaan duras dubbadheetiin ture barbaaddan bilbilli keenya maxxanfamee jira hojii keenya addaan hin kunne isiniin jedhaa bakka jirtatti nagaanaa